Surraa Takkaleen jedhama. Yaadannoo weellisaa Oromoo eebbisaa addunyaaf kan oole albamii jalqabaasaa Booree jedhuun amma dhageettii kan argate Surraa Takkalee weellistoota Oromoo muuziqaa Oromoo akka akkaan guddisuuf carraaqan keessaa takkadha. Dhangalaasu jechoota miidhagoo toora galche yaasu rukuttaa muuziqaan dibbee gurraaraasu abbumeerre. Surraatii dhalooteen Wallagga Lixaa Najjoodha. Barnoota sadarkaa jalqabaa achuma Najjootti san booda ammoo Yuunivarsiitii Hawaasaa irraa ogummaa gaggeessaa yookaan immoo maanaajmentii baratee eebbifame hojii dhiisee gara aartii Oromoo nami dagate jedhee gore. Muuziqaan jenerii baay'ee qaba, gosa baay'ee qaba. Sana keessaa gara hiphoopiitti dhufuuf kan murteesse garuu tokkoffaa gaappii ma jiru laaleen dhugaa dubbachuuf akka nama dhaggeeffataa tokkotti baay'een jaalladha. Ofii koofis yeroo dheeraa dhaggeeffadheera. Lammaffaa garuu afaan Oromootiin artistoota baay'ee hin qabnu gama kanaan jechuudha. So murteessee dhuman kanan gara hiphoopiitti seenee jechuudha. Ani kana raaju yeroon beekaa callisu tuffii qabdu jedhu yoon afaan koo banadhu dubbii natti fe'u. Amma gara sirbaa erga dhufee ganna 5 guutee jira. Surraatii waggoota kana keessattis sirboota hiphooppii afaan Oromoon qabiyyee jabaa qaban gurra dhaggeeffatootaaf ga'ee jira. Isaan keessaas Dinqisaa Dabalaa Duukaa Buddee bara 2020 nan dubbadha kan jedhu itti fufees weellistoota hiphooppii afaan Oromoo kaan Ibiddoo, Reebekaa fi Jiboo waliin ta'uun ejjennoo weelluu jedhu bitootessaa 2021 sanduuba caamsa bara 2023 karaa hawaasoo maltiimiidiyaa kan lakkifame albama sirbaa Booree jedhamuu fi torbee 2 dura haala hawaasaa fi siyaasa Oromiyaa kan ilaallatu viidiyoo muuziqaa ni danda'ama jedhu kan Meetisaa Akkaataa jalaa qabdu hojiiwwan gurguddoo Surraa Takkaleeti. Yaa Waaqaadhaa natulfooti haakibira nala figara. Vision Entertainment irratti gadhiisnee turre hojii tokko hojii nan dubbadha jedhu sun wallee hiphooppii jalqabaati jechuudha. Sana boodallee wallee mata dureen isaa ejjennoo jedhu artistoota kan biroo akka artist Ibiddoo Galaan, Roobeekaa, Jiboo taanee tiimiidhaan hojjennee turre jechuudha. Ejjennoo mata duree jedhu irratti innillee namoonni baay'een fiidbaakii bareedaa nu kennanii turani. Amma danda'ametti yaada hawaasa keessa jiru, yaada hawaasa irraa hin fagaanne dhimma hawaasaa, dhimma uummataa, dhimma kan biroos yoo ta'e akka uummataaf galutti itti yaaddaa jechuudha. Relatabilitiin jiraachuu qaba walaloo hiphooppii keessaa. Onne kiyya guutee na xillisuu ani akkamiin danda'e haa callisuu dubbadhus miira kiyya jechiyyuu mul'isuu kan hin arguuf dhagahu wanna dabee morma cabee qoonqoo hagabee sagalee iyyatee dadhabee. King Raago Alii ganna 12 darbaniif ogummaa sinematoograafii gulaala suur sagalee akkasumas immoo waraabbii sirbaa kan muuziqaawwan afaan Oromoo hojjetaa akka ture dubbata. Weellisaa Surraatiif viidiyoo muuziqaa ni danda'amaa dabalatee kaanis hojjechuu hima. Surraa weellisaa cimaadha, weellisaa hiphooppii cimaadha. Amma dura ana bira muuziqaan kan amma ni danda'ama faana muuziqaa lamatu dhufe. Inni jalqabaa ejjennoo kan jedhudha. Ejjennoo collaborate godhanii hojjetanii. Surraan weellisaa cimaa sadarkaa hiphooppii aartiin afaan Oromoo jiru irratti waan isaa itti dabalee aadaa afaan ofiitiin waan ergaa guguddaa qabu. Ergaa guguddaa irratti xiyyeeffate isayyuu immoo ergaa hawaasa irratti, ergaa biyyaa irratti, ergaa sabaa waan sabni keessa jiru hawaas dinagdee irratti xiyyeeffate kan hojjechaa jirudha. Artistii cimaadha. Hundu ibidda baata ibidda saafaa na gubatee malee gidduu takka haafaa biyyaaf rooba roobdaa anaaf ibidda roobdaa gooftaa utuunsi abdadhu akkas na gootaa meeqatti nagaadhaa madduutti maana saama ankametan kan waama obbolaatoo wal haama. Ni danda'aman almost akka faaruu jechuu dandeessaa, akka dhaamsa dabarsuus jechuu dandeessaa, kadhannaas jechuu dandeessaa. Garuu wallee sanarratti wanti dabarsuu barbaade, ergaan dabarsuu barbaade inni guddaan tokkoffaa reflect gochuudha waan hawaasichi keessa jiru. Warra hin beekneefis warra beekaniifis this is the fact akka haalli namni amma itti jiru kana fakkaataa isa jedhu
fagoottis dhiyoottis namni jiru akka hubatuuf at least jalqaba jechuudha sagalee ta'udha waan biraamti meetii saaqataa wajjin kan hojjennee wallee kana meetii saaqataa baay'ee sagalee bareedaadhaan hojii kanarratti hirmaattee jirti. Waan uummanni keessa jirudha. Rakkoo hawaas dinagdee rakkoo uummataa kan agarsiisudha. Kanaafuu haala kana hojii kana akkamitti saffisnee hojjennee uummatatti gadi baasuu qabna. Waan jedhu irratti kan haasofnee walii gallee hojjennee jechuudha. Walumaa galatti yaadni hojii kanaas jalqabnis xumurris surraadha. King muuziqaawwan hip-hop afaan Oromoon weellifaman ergaa jabaa warra dabarsan ta'uu dubbatee ammas xiyyeeffannoo akka barbaadan dubbatee jira. Weellisaa hip-hop afaan Oromoo Baakko Shaakkisaa kan fakkeenyummaan dhaatu Suraati ammas sirboota albama Booree keessatti lakkafaman keessaa muraasa isaanii viidiyoo muuziqaatti jijjiiruuf akka hojjetaa jiru dubbatee jira. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Adaamaarraa.